Egaa hordoftoonni chaanaalii keenyaa akkuma ani guyyaa isiniin jee ture suni badhaasa kaardii torbaniin isiniif qopheessinee turre kan guyyaa roobii isiniif qabannee dhufne kun kana fakkaata. Badhaasa akkuma sadarkaa isaatiin wal caaluun isiniif dhiyeessinee jira. Kunoo kaardiin kun kudhanii 25ti. Kaardiin kun kaardii sadiitu jira. Kaardiin kun badhaasa marsaa sadii qaba. Marsaa sadiin kana warri chaanaalii keenya hordoftan waluma faana nuuf badhaafamaa isiniin jenna. Kaardii kana kunoo akkuma ija keenya san duratti amma argitan kana laa. Kaardiin kun karraa hin faaqamini. Akkuma malaaltanii gartan kun kaardiin isaa hin faaqamne. Kaardii ijuma keessan dura faaqeetiin kaardii kana lakkoofsicha isaa achirra isiniif kaa'aa. Kaardii kana badhaafama isiniin jenna. Lakkoofsichi kaardii keenyaatis gaa kaardii isaa abbaa kudhaniiti kaa'ammaan tanarra isiniif qopheessine. Kaardiin keenya badhaasni isaatis akkasumas kaardii keenya lakkoofsichuma keessan amma gija kaardii guuttattan urjii tuyutan 8 tuyutan duwwaa 5 gootaniiti urjiitti tuyutanii lakkoofsicha kaardichaa 3 2 2 9 3 tak 8 8 9 duwwaa 9 6 7 5 sulluma itti tuyutaniiti kaardicha kana guuttattani. Kaardichis kunoo isumaan isiniif faaqe suni kaardicha keessan lakkoofsichi masaa akka nu dogongorsiisee hin jenne lakkoofsichis asirraayis chee godhachuu dandeessan. Viidiyoo kiyya YouTube kiyya jala seentanii irra qabattanii laalachuus ni dandeessan. Gabatee lakkoofsicha kiyyaatis kunoo kana lakkoofsichi kiyyaas bifa kanaan isiniif dhiyaatee jira. Lakkoofsicha kanaas ni guuttattan. Akkumaan isiniin jeetti guuttadhaati. Chaanaala kana yoo isinitti tole badhaasa marsaadhaan itti yaanu gaafii deebii adda addaa hundarratti nama hirmaachifne isinis ni hirmaachifna. Kan isiniif qopheessinus kophaa kan badhaasa isaa warra chaanaala keenya irratti istuudiyoo keenyatti argaman badhaafnus kophaa jira. Isin akkasuma nuuf badhaafamaa isiniin jenna. Kaardicha kana warri badhaafamtan lakkoofsa bilbila kiyyaa irratti naaf bilbiltanii abbaan badhaafame carraa bilbila kanaan nu qunnamuu dandeessan. Lakkoofsicha irratti nu qunnamtanis duwwaa 9 25 duwwaa 1 60 45 FIC gundoo tuubii badhaafama abbaa carraa ta'a gamanumaaniin isin gaggeessa.